السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الدين جدما أرى جولة شاوري سينسوس جرا نولين أكا بوارتان أبدين كبا كمانومان channel كنا يوتيوب كنا channel subscribe like share نوغوچو إن الرافاتنا جولة تنس وجه جبهسنا يوتيوب كنا أكا monetize نوتو hundi keessaniyyuu subscribe live share godha akka nama bira gahu godha isinin jenna. Nuraddiinii fi haadhattu na bira jira. amma saamuna itti goone olii gad oofu jira. Saamuna itti godhu jira, madatti saamuna godhu jira. Akkanatti akka gurra isaa hin seenne bishaan yoo itti gannayne saamunaan seena. Akka saamunaan hin seenne gurra isaa akka hin seenne eeggataa dhiitanii jechuudha. Gamanumaan warroonni dhiiraa biyyoota Arabaa biyyoota Faranjii Awurooppaa keessa jirtan yeroodhaan of dhaqqabaa isiniin jechuu barbaada. Akka anaa kanatti daddafaatii susuqumadhaa isiniin jechuu barbaada. Gamanumaan akka itti bohaartan abdii qaba. Nu faana ta'a isiniin jechuu barbaada. Nuraddiin jedhama. Akkatti isin ilaaluu jira qeerroon argitanii jirtanii kunoo Nuraddiin jedhama kuni asumaan baradhaa maqaa isaanii booda akka waliin gaafanne maqaa isaanii hin beeknu jechuun dhorkaadha. Nuraddiin jedhama kuni gamanumaan nama biraatti yeroo tartan laaluu dandeessanii. Ammaaf namni nan harkaa qabu Nuraddiin harkaa qabaa. Inni isin agartan kun ammoo Sahaladdiin Amaan jedhama. Amaan Hussein jedhama. Haati isaas Siifuu jedhamti kunoo as namatti argamti. Haati Sahaladdiinis fayyaa isiitiin wal qabatee waa xiqqoo isii dubbachuu barbaada. Fayyaan isiidha. Fayyaa isii teessisuu, dhaabuu, dhorkitu osoo hin ta'in nyaachuu, dhuguu, ciisuu isii dhorkitu malee taa'uu fi wanti isii dhorkitu hin qabu. Rabbiin akka fayyaa isiitti isii deebisus asa gamanumaan isin beeksisa jechuu barbaadeeti. Wantoonni biraa akka isin hin dhagamu waan hin barbaanneef qaama isii ilaaltanii beekuu dandeettanii nyaachuu dhuguu hin dandeettu. Handhuura isiittu dhukkuba jechuu barbaadeeti. Gamanumaan karaa Zeyniitti tarraa Zeynii jedhamti. Sapiraayiz isin jenna. Takkittii tana qabnaa. Takkittii sadi keessa takkittii Zeynii qabna. Zeyniin kunoo as jirti. Zeyniin bishaan seenuuf deemti. Subscribe share like gochuu hin dagatina. Nama biraan ga'uu facaasuu hin dagatina isiniin jechuu barbaada. Like share godha dhiqachuutti jirti. Amma karaa Hussein isin dabarsaa jechuu barbaadeeti. Hussein amma Hussein tu keessa jira. Hussein
bishaan jira jechuudha. Huseen bishaan jira jechuudha. Amma dhiqachuu jira. Huseen irraa dhiqu jira. Gamanumaan akka shaaworii baasne yookaan ammoo iyyuu qulqulleessinee erga geessinee booda sukkumma seenna jechuudha. Erga sukkumnee geessinee ni obaasna hanga sukkummatti nu faana tura isin jechuu barbaada. gamanumaan gara sukkummaa dabarree jirra. Sukkumu jira namni nan harkaa qabu jalqabas namni nan dhiqu ture Nuuraddiini nama dursa dhiqe Nuuraddiiniin dhiqa jechuu barbaadeeti. Nuuraddiiniin sukkumu jira akkatti walitti kolfu jira baabaa kee wajjin. Maashaallah rabbi bakkaan isaan haa ga'u egeree isaanii kabolee rabbiin umrii dheertuu wajjin wal nu agarsiisu. Rabbiin agartee ilmaan barakaa qabdu ilmaan agartee duniyaa akhiratti itti milkoonu rabbi nu haa godhu. Ta Oromoof toltu, ta nuuf toltu, ta sabaaf toltu, ta amantaaf toltu rabbi nu haa godhu jechuu barbaanna. Share subscribe gochuu hin dagatina. Sukkummatti jirra akkaataan itti sukkumu jiru dogongoras yoo ka ta'u taate na sirreessuu
dandeessanii gamanumaan nu waliin tura isiniin jechuu barbaada. Namni nan harkaa qabu Nuuraddiini namni nan harkaa qabu amma Saaladdiini kaawwala na harka ture Nuuraddiini amma immoo namni nan harkaa qabu Saaladdiini na harkaa qaba. Saaladdiin irraa gama Huseen irraan kana Zeyniitti irraa sukkumu jira jechuudha. Gara keessaa dadhabbiitu jira, daqiiqaan isaatiin nutti dheeratee jira. Ijoolleenis hedduutu na gargaaru jira. Nama tokkoon dhiquun ni ulfaata waan viidiyoo ta'eef malee hedduu waan ulfaatu muraa haalli hin mijatu waartii akka nu waliin gootan abdii qaba. Huseen of jalaa qabaa jechuu barbaadeetti ammaaf Huseen tuni jala jira. Huseenii wajjin Tigileerra jirra falmii cimaa irra jirra jechuudha. Akka isin arguu jirtan namni amma ol fuudhu jiru Zeyniidha. Zeynii sukkumachuu jirti. Mamatiya Zeynii sukkumachuu jira. Zeyniidha namni nan harkaa qabu ammaaf Zeyniin harkaa qaba. Akka isin argitan isii sukkumuu jira. Isiin naafe isii geessinaan hin jiru jechuu. Huseen, Saaladdiin, Nuuraddiin, Zeynii maqaa isaaniiti. Maqaan isaanii kana fakkaata. Gamanumaan bohaartiin gama isaanii haa ta'u haadha mana kiyyaallee asumaan baradhaa.